Islama dirqama ta'uu beekta. Dhugaaf jiraadhu. Oh maashaallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alimaa Sultaan. Waalaikum salaam. Zabiba Nuura. Akan gabbaramaan Rabbi qofa. Khaliifaa Shaadalii. Waalaikum salaam. Bagana gaallee ideen isin hundinuu. Wal coone ayyee. Besti Joorjii. Dhiyaadhaa. Maashaallah. Aslii Oromoo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaallee dhuftan. Bagana gaallee dhuftanii bakka jirtanirraa. Ijoollee kumbii. Waalaikum salaam. Waa'ee ijoollee kumbii taa'aa ulatan sanisa. Yaa Rabbi yaa mootii kan uume ati. Yaa Rabbi yaa mootii kan uume ati. Ajaja kee goonaa nu gabroottan keetii si hamne nuti. Bagana gannaa eeydan yaa ilmaan kiyya. Yaa Rabbi yaa mootii kan uume ati. Yaa Rabbi yaa mootii kan uume ati. Ajaja kee goonaa nu gabroottan keetii si hamne nuti. Yaa Rabbi nuume yaa mootii hundumaa wayitti naajamtu wayitu si haajamaa. Yaa Rabbi nuume yaa mootii hundumaa wayitti naajamtu wayitu si haajamaa. Mootummaa waa hundaa okkayyuu teetumaa waan feete hojjata meenyu si mormaa. Waan feete hojjata meenyu si mormaa. Indalleen daalannee indaaluun daalatu gooftaa waa hundaati kan hogguu jiraatu. Indalleen daalannee indaaluun daalatu gooftaa waa hundaati kan hogguu jiraatu. Waan isaa feesisu yeroo ni hojjatu humna biraan fedhu tan isaa gargaartu. Indalleen daalannee indaaluun daalatu mootii waa hundaati kan hogguu jiraatu. Waan isaa feesisu hogguu ni hojjetu humna biraan fedhu tan isaa gargaartu. Rabbiin dandayaadha gooftaa waa hundaati argamsiisa maraa cufa qoomni daati. Nyaachuu fi dhuguunis hojii isaatii miti muguu fi rafuuni wahii isaan malti. Rabbiin dandayaadha gooftaa waa hundaati argamsiisa maraa cufa qoomni daati. Nyaachuu fi dhuguuni hojii isaatii miti muguu fi rafuuni wahii isaan malti. Rabbi lubbuumeef kennifi kadaaraa. Rabbi lubbuumeef kennifi kadaaraa. Waan ittiin jiraattu isumatu sooraa. Si Rabbiirraa. Yaa Rabbi nuume yaa mootii hundumaa wayitti naajamtu wayitu si haajamaa. Mootummaa waa hundaa okkayyuu teetumaa waan feete hojjata meenyu si mormaa. Waan feete hojjata meenyu si mormaa.
نشيدا ديوتا نيرابدني ور نيرابدني وي نيرابدني ور نشيدا وي 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 أنا تسمي دير وي 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 هكذا يوم مرقا بتاعي فكات دقيقة نكمنا نشيدان سنيجا سنيفين كفر بيتي تديو تناتني سنينجيني سني خفلو ديما مالو جني أما جروا سرا وانو فياتو إقدوني آخرا تلتون كبني ديمو الدنيا درا نيدا كمني مو كوبثني تجرا مالو جني تلتو فلترا وانو فياتو بودي آخرا توتي تنبر وانا مرة نفني تاسا تفتي كني فرانيني تنافو مالو جني وانو فيدو يقدوني الدنيا رياني مالو جني تلطوف الدرا وانو فيدو بودي آخرا توتي تنبر وانا مرة نفني تاسا تفتي كني فرانيني تنافو مال هجني وانو فيدو يقدوني الدنيا رياني مال هجني تلطوف الدرا وانو فيدو بودي آخرا يا باليانكو تندلا في كنديرا توتي أستمتي إنك روبري فرا كانير روارو إنجرو الدنيا را هنديني دوا نبنانس نيقرا إيكادو إلمنا ما هندي كبري سينا دكان الراغدي إيكادو إلمنا ما هندي كبري سينا دكان الراغدي إيسا وجي نوجي ساجرا وانو جتي كفأت نيارا تلتو هجتين قمدا همتو يو كبات قد كان يوم يادا ميمال هجني تلتو فلترا وانو فيدو بودي آخرا وي همينيا يركو ياسني تولا في هامان قفز كركر بهاني أمينيا جنكي أركمو كياسني نامو كلادا والكيس أورياني يا كبري نميوتو كأو غرادري ما شردا ياو كويا كبري نميوتو كأو غرادري ما شردا ياو تنكين غافسي تاني ماني متي isin dorobti rimaya darbiti kuyatti kiyamasani
namuutu wal wallaalani jajjabduu dashitaanii mee maal hojjannee toltuu fuulduraa waan nu fayyadu booddee akhiraa duutii tumbarra waan namarraa nafnee taasaa dhuftii kan ifirraanine kanaafuu mee maal hojjannee waan nu fayyadu eegaduuni addunyaarraa yaane mee maal hojjannee toltuu fuulduraa waan nu fayyadu booddee akhiraa mee maal hojjannee amma jiru asirraa waan nu fayyadu eegaduuni akhiraa toltuun qabannee deemnu addunyaadharraa miidhagamnee moo qopheeffanneeti jira egaa ilmi namaa kun yeroo hunda addunyumaan shaakalamaa jira beeytaa namni kun yeroo hunda addunyaa qofaa yaaduu osoo hin ta'in akka tasaatti namni tokko guyyatti yeroo meeqa du'a yaadata guyyatti yeroo meeqa badii balleessa irraa toobata guyyatti yeroo meeqa waan akhiratti isa eeggatu toltu mohamtuudha je'ee if yaadata egaa addunyaan tun hedduu nama deedii durii nagayaa gaafa teknooloojiin tun akkanatti hin babal'atiin namni if to'ata egaa amata torbaas eega moobaayil eegalee amata torbaas eega biyya teenya seene jechuudha Afrikaa sanirraa eegalee keessaafuu akkaan amata sadeen boodaa kana irra caala ammaas amata tokkoo fi cinaa kana keessatti namni waa'ee akhiraa yaadatu parsantii 20 yoo ga'e kam hedduudha parsantii 20 yoo ga'e akkam hedduudha parsantiin 80 addunyaan shaakaltee jirti addunyaa tanarra hamma yoom jiraanna jireenya kijibaa kan daguudhaa kana namuu jiraachuudhaaf addunyaa tanarra karoora baafatee hojiitti jijjiira argachuu fi dhabuu jidduu osoo jiru yeroon itti geessee itti dhufti boo addunyaa tanarra hamma yoom jiraanna jireenya kijibaa jireenya kijibaa kan sheexaanaa kan egaa walaloonis ni jirti inshaallah warra guyyatti yoo xiqqaate egaa rasuulli nagaa raamanni irratti haa jiraatu kan dilii takka hin qabne kan rabbiin dilii isaa hundaa'u araarameefii jiru guyyatti hadiisa lamaa jira guyyatti yeroo 70 oliin gara rabbii xiyyaa deebi'aa jee astaghfirullah wa atubu ilayh hadiisa biraatti ammaas yeroo 100 jee nagaya yeroo 100 jee 70 ol jechuun 100 jechuudha yeroo 100 astaghfirullah wa atubu ilayh jaaje duba nutiin kun kan guyyatti ijaan gurraan harkaan miilaan wahuma hundaanu yaadaanillee badii hojjennu kam takka akhiraa yaadannee istighfaar goona anuma irraa eegalii hin jiru rabbii nuuf haa laaffisu rabbii warra khayrii laafattee fi hamtuu irraa baqatu rabbii nu haa godhu jazakumullahu khayral jazaa egaa nashidaa tana nashidaa mee maal hojjennee jettu tan hedduun fedha gaafaan baasuus gaafaam nashidaa tana barreessuus anin beeku anaa dagamee walaloodhaan dura walaloodhaan naa dhufee walaloo muhaadaraa irratti qopheessuuf
egas buta maalishin nashiidaan goone yetiin yeloo godhe yeloo taa'u gooli deemtaan ifiifuu qalbii akka tokko na lolloociya inshallah rabbiin warra yeroo hunda addunyaa qofa osoo hin ta'in akhiraa siyaadatu nu haa godhu maashaallah iddoo galatooma warra amma dhuftanii si dhiyaadhaas darsiin eegallee ammaan eegalu deema bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh teessanii wa alaikum salam sin jalaa deebisee tijaas na jalaa deebisa ayyee darsiin teenya taarraa dubbachiiftuu arabaa sadii ilaallee jirra akkuma beekamutti dubbachiiftuun qubee arabaa ta'if dandeessee sadii jira gabaabduu jeetiin irraa dubbannee jirra har'a immoo dubbachiiftuu dabalaa lama laalla jenne dubbachiiftuu dabalataa lama laalla jenne isaanis dubbachiiftuu akka amma agartanitti iskiriin irratti wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warri amma dhuftan dhiyaadhaa jazakumullahu khairal jazaa dubbachiiftuu arabaa tan dabalataa tan qubee ala jirtu jechuudha qubee 28 ala jirtu sanis ni ilaalla harruma laallee bira dabarraa qubee e fi oodha egaa akkuma beekamutti qubeen dubbachiiftuu qubee afaan oromoo fi ingiliffaanis dubbachiiftuu 5 qaban obboleeyyan kiyya isinii maatiin godhu jira waan hin godhu jiru dhiifamaa namaatu sheekha mirgaan dhugijee sheekha mirgaan dhugijee ogguun godhu anaaf naa mirgaa isiniif bitaacha fakkaataan jaa ogguu daayirekshina kaameeraan gizee waraabu kuni moobaayilii kunnaaf mirgaa isiniif mirgaan jaa kaameeraan ogguu waraabu kuni naaf mirgaa isiniif bitaacha amma ogguun kaameeraa achi garagalche kaameeraa gama iskiriinaa guun achi garagalche in taa'umsi akka sirriiti kaameeraa gama namatti asaantuuti mirgaa anaaf isiniif bitaachaayee namni sheekha mirgaan dhug jettee barreessite amma siif galee naaf mirgaa si bira bitaacha ammoo ogguun achi garagalchu kaameeraa gamas garagalchu kaameeraa gamasiitiin ogguu garagalchu sirritaa akkasii ifa amma walii galle hayyee qubeen dubbachiiftuu amma eegallee kamaaru amma eegallee dhiyaadhu hayyee egaa qubeen dubbachiiftuu afaan oromoo 5 jira jennee ingiliffaanis 5 jira a e i o uudha 5 keessaa dubbachiiftuu arabaa ta'if dandeessee tan dabalaa osoo hin ta'in ta'if dandeessee sadii ilaallee jira fataa kisraa dummaa fataa kisraa dummaa mee har'aan tana arra parsantiin 90 hirmaannaa keessanii parsantiin 90 hirmaannaa keessanii arra parsantiin 90 hirmaannaa keessanii وعليكم السلام إبراهيم عبد الله بقى جاي نفتح وري علينا مرتين أيه قبين دبجيتون يبدأ ديتي سدين أبشر ناصر أنية ها ناصر أنية هاي واتي شنيتيا أنية كخيات اسمها أيه مي قبين دبجيتو arabaa tan ibdan deeyse sadeen jenne tan qubee ala jirtu qubee 28 ala jirtu wa alaikum salaam warahmatullahi dhuftan dhiyaadha meenaaf barreessa taayilaan qammaa laalle qubee dubbachiiftuu arabaa tan qubee ala jirtu sadeen gabaabduu taniin jee naaf barreessa hirmaannaa keessanii har'aan tana hirmaannaa keessanii har'a deebisaan barbaadaan bakka isin cufti warra hordoofu jiru hedduu galatoomaa deebisaan barbaada har'a hirmaannaan keessanii
أنا نعمد وعليكم السلام بقنا جاي نفتا وريم ما أنت نفتا هاي قافين قافة في إنير ماتني أنا كوين علي سامتي أيه أنا متوقع قفان برسو جرا بنتي إسلام وروميا قفان برسو جرا تونيس باسا إجولي أيه فايو جافر ويجايبان ومريان برنيتي ويجايبان ألفيا مريان برني إيجا أني أيه مريان كذي أنا نبرسي سوديوتن إيجا وانتان ديبيسو إيجال تكنا كومنتي دان سي في فيناتين مقالا وسو جبتني مالكو بقبدن ويا جايبة أها تراغو تديدمي را ديدمي شفناني إفدقتي ما شاء الله وري هاريني ورين بيني وما ركون قبو بريفا مان ديبسا نا ديبسو جرمبر نا ديبسو جرن ديبسا نا كوما كاناتي دوبچيستون نمني هاريني دوراني جري چودا ما شاء الله برتوني خيا ايغا وعليكم السلام اني غافان خدا تو بردو وانين دور بيخو واني فتنا رد بودو تيركدي نين دغدا وانين اكسي كبو سرتين اتيادي سمو كبد ما شاء الله ايه خنافو امورياني في وري ديدم را ديدم شن في دي افدغتنين سا وري خانمو ما شاء الله ما شاء الله تكبير بقى اسين بونسي خبا قواچو قبدن ما شاء الله ديدم را ديدم شن في دو باتنيس تناچ على بقى مالف يرو انت قلبي نوردو في جرتني تيادا ما شاء الله عمري سنادي ريسو وري مان تن ديبسا نا ديبسني سنوندينو عمري سنادي ريسو بكم سران سنيادو واي يادن هندا لافتوتي سناف هاغدو ربين يادا مرادا كيسني سنياغوتو وان اسنية هنداو لافتوتي سنياغدو ربين اولته يرو هندا سنيو جاجراتو اسناتيسو هدوكوب ساتيس ربي اسن كيسا وري ديبسا ديبسن كيسا ينبان هدوكوب ساتيو جرات ربي فايسو خياني تجرو فرماتا خنوفي ربين وان اسنية ويسني فاغوتو ورما ديبسان ديبستن ورما ديبسان ديبستن أكسمت اللي إن شاء الله تكبير تكبير إيجا ديبسا سرين ديبس جرتين ما شاء الله عمري نادير دا ربين إسناجرا جسو ربين يا دا مرادا كذا شوفاو وان إسياد دن هندا تن خيري سنيا غوتو تن خيري إسن فيدو تن إسنين بين هندا ربي سني فاغوتو إن شاء الله هم تو سني ديم تو سن راقبو خيري يرغون دولتي سني راقبو ما شاء الله تكبير 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 ما شاء الله أيه إيجا ونين فدو أرى إرمان ناقي سني وانين إرتي إرمات داي سنين جو أكا سموتي قبض تنيف إرمات داي سنين جا إدو غلطوما ما شاء الله إيجا أكا سنجن خندبالتا خنران تن إيجا اللونجي أمو قبين دبجيفتون إفدنديو gabaabduun sadeeniin je tan dubbifamaa ala jirtu tan ilaan qaydaan laallee fakkeenyaan isinillee jettanii sagaleenillee isinirraa dhageeffadhe eda ayyee akkasii qubeen namni guyyaa lama hin jirrees umaa
garuu feenaatii baratisiin argaa gisee hunda guyyaan ani hin jirre qofa baabiyyee isa baddee si soqee jette. Ayyee yoo jiraachuu baates viidiyoo waan taa'u jecha rakkoon qabu. Takbiir warra deebiseef takbiir du'aa fudhatan warra deebiseef. Allah ililil mee ililchaaf ka'a. Fataa Kisraa fi Dummaadha. Dubbachiistuun Arabaa gabaabduun if dandeesse sadeen tan qubee 28 ala jirtu tan irra deddeemnee ilaalle. Fataa akka aatti fudhannee Kisraa akka ii jennaanii Dummaa akka uuti jennee ilaalle. Qubee afaan Oromoo sadii ilaallee jira. Har'a immoo Arabiinis qubee ammaan tan agartan A fi O ni qabdi. Maashaallah. A fi O ni qabdi. A fi O'n dubbachiistuu Arabaa ta'eef dandeesse gabaabduu ta'eef dandeesse osoo hin ta'in tan akka qubee afaan Oromoo dachaa goonee walitti daballee uummannetti kanaas akkasitti humna. Hayyee. Egaa har'aan tana qubee dubbachiiftuu Arabaa A fi O akkamitti akka jaarruu laalla. San duratti qubeen Arabaa 28 keessaa ammaas dubbachiiftuu sadii jira. Qubee Arabaa 28 keessaa qubee dubbachiiftuu sadii jira. Sadeen tan amma agartan tana. Qubeen sadeen 28 keessaa meeni dhageessanii amma ciccitu jira hin tolle sagaleen hin jiru egaa dhiiganan dhaabinaa kaabbaliyyan kiyya kaisin didee hogguuna biraa hin jirre maashaallah hogguuna biraa hin jirre anuu dhaabbatee jira sagalee haasoo kiyyaddaaniin dhaaba eega siiniin eegala. Ayyee egaa qubeen sadii qubeen 28 keessaa tan dubbachiiftuu jennuun sadeen tana alif waaw fi yaada. Alif waaw fi yaada. Egaa qubeen sadeen tun 28 keessaa qubeen takkaffaa 28 keessaa tan takkaffaa sagalee mataasii qabdi akkamitti akka amma jirtu kanatti. Qubee waaw sagalee mataa isii akkanatti osoo hin ta'in wahii wajjiin qabdi. Waa itti dabaluudhaan dubbachiiftuu jennaan. Sadaffaan yaan qubee waa walitti idaaneeti sagalee dubbachiiftuu nuu kanniti maashaallah. Maalin sirreessaa hin dhaga'uumi ammas. Meegaa yoo dhagame takka dafaa barreessaa gaamee haalli qaxxoosh. Rabbi tolchi gaama. Maashaallah ayyee na hordofaa eega jiraate. Egaa maashaallah na hordofaa jazakumullahu khairal jazaa. Warri isin didee riistaart godhadhaa. Ayyee jazakumullahu khairal jazaa. Wanni nin jiru qalbii na hordofaa arraan tana barnoonni laallu fuulduraaf waan biraatis kan nu fayyadu waan ta'e jecha fuulduraafis waan nu fayyadu waan ta'e jecha qalbiidhaan na hordofaa.
qalbiin hordofa inshallah. Ayyee harfiin aliif sagalee mataa isii qabdi. Gaafa sagalee deettuu seennee ilaalla isaan sadeenu bal'inaan amma akkaatuma isii himeetiin bira dabruu fedha. Kophaa isiitti sagalee dandeesse takka qabdi. Harfii waaw kophaa isiitti waa tajennuun tun sagalee mataa isii hin qabdu. Yaa hayyee harfii yaa ammaas sagalee kophaa isiitti hin qabdu. Wahii wajjii walitti daballee qabna. Yoo yaadattan ta'e amma dura qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo shaneen ulaagaa afur kan itti madaallee jira. Ulaagaan afureen san keessaa hidhiin banamuu qabdi, ilkeen banamuu qabdi, arabni bakka jiru taa'uu qaba. Akkasumatti hafuurri gabbahuu qabu jenne. Egaa aliif tun yoo jenne ulaagaa afureen guutti. Kanneen ammoo ulaagaa sadii waan qabaniif jecha, ulaagaa sadii waan guutaniif jecha dubbachiiftuu ulaagaa takkitti irraa irratti san gargaarsisuuni dubbachiiftuu keessa raman. Fakkeenyaaf waa oggu jennu hidhii teenya geengoo gooneeti adda banna waa goona. Garuu hidhii walitti hin maxxantu. Jarri sadeen sirri jira akka tanaatu hojii taakka. Yaa oggu jennus yaa ilkeen banaadhaa, hidhiin banaadhaa, sagalee baa ammoo arrabni keenya gama wantaatiin ol dhiyaatee gad deebi'a. Yaa kanaafuu ulaagaa sadii waan guutu jecha waan takka itti idaaneeti afur guunnee fi gargaarsisachuudhaan tanaa wajjiin jennee baasna. Kana bal'inaan booda gisee isaa ilaalla. Amma gabaabseetiin hima. Egaa dubbachiiftuun afaan Arabaa tan qubee keessa jirtu sadeen tan qubee 28 keessaa argannu alif waayii fi yaadha jenne. Ammoo amma kalaaluu deemnu dubbachiiftuu Arabaa gabaabduu tan qubee ala jirtu dabalata jechuudha. Qubee ala jirtu tan dabalataa. Isaanis qubee lama maal jenne? E fi O jenne maashaallah. E fi O dha. Egaa harfii E tajennuun tana. Harfii E tana akkamitti humna? Harfii O kana akkamitti humna? Harfii E jennuun tana akkamitti humna? Harfii O jennuun tana yookaan dubbachiiftuu O jennuun akkamii humna? Dubbachiiftuu E jennu tana Araba keessatti qubee Arabaa keessatti akkamitti humna? Kana laalla inshallah. Meegaa kallattiidhaan isii tana een tana oon tana jennee dubbachuudhaan dura seera qabdi. Seera qabna. Seeri san seera kam yoo jenne seera sukunaati. Seera sukunaati. Seera sukunaati. Waalaikum salaam namni amma dhuftan dhiyaaddaa. Sukunaan seera shan qabdii san gaafa bakkasii geenye laalla ammoo san keessaa sukunaa tana laalla. Sukunaa ammaaf hiikkaasaa akkaataa jechaa fi bakkasii laalla hiikkaan akkaataa itti hiikkamtu jira. Raga'uudhaa hiikkaansaa akkamitti akka raga'u bakkasii laalla ammoo sukunaa jenneetuma bira kun maquma isaa laalla. Sukunaa bakka bu'aan sukunaadhaa tana. Sukunaa bakka bu'aan sukunaadhaa tana waan tana. Hayyee bakka bu'aa sukunaa tana qubee dubbachiiftuu gargaartuu lameen egaa bakka bu'aan sukunaa tana jenne irra buuta qofaa miti. Sukunaan irra buuta qofaa miti. Akkaataa qooda shan qabdii takka qofa jennee murteessuu hin dandeenyu. Waa'ee makidaa Kamaal seera barreeffama qubee Arabaa keessatti irra buuta akkaataa shan qabdii san shaneen bakka sii ilaalla. Ammas bocinisii kana qofaa miti. Sukunaan gosaa jira.
san bakka si ilaalla inshaallah. Kanaafuu irra buutaa ni dheerataa maal bakka si ilaalla ammoo suknaa jenneetu maqaa qofa qabannee yaade barru ayyee. Tanaati tan akkamitti taate bakka si ilaalla ammoo suknaa jenneetu bira kunna maquma arabiin jiru qofa jennee bira kunna. Maaliif hiikkaa 5 waan qabduuf jecha waan maraan qabdu garuu akka woo fakkaatti maraan qabdu gubbaarraan ayyee ka 0 fakkaattus ni jirti san bakka si ilaalla ayyee suknaa jennaani suknaan hogguu guddisnee ilaallee bakka bu'aan ammaan tana itti fayyadamnu kan ammaan tana qubee dabalataa dubbachiiftuu gabaabduu qubee ala jirtu itti uumannu tanaa fudhannu suknaa tana ayyee egaa suknaa tana maali hojii yoo walii daane qubee qubee dubbachiiftuu tan arabaa kan qubee 28 keessa jirtu keessa qubee lameen tana fayyadamna waawii fi yaatti fayyadamneeti suknaa waawii fi yaa irra godhuudhaan suknaa waawii fi yaa irra kaayuudhaan sagalee dubbachiiftuu dabalataa taafaan oromoo fi taafaan arabaa akka qubee afaan oromoo jennuunii fi akka dubbachiiftuu afaan oromoo takka o jennuunitti uumna jara lameen kanaan waliigallee amma jara lameen kana suknaa irra keenyeeti uumnaa jenne waa gubbaarra suknaa yoo keenye maali hojii yoo dhuftee uumti yaa gubbaarra suknaa keenye yoo maali hojii uumne finne maal uumti ni ilaalla. Egaa san duratti ruffaa fi dummaan takka fataa fi nasbaan takka kisraa fi kibdaan takka uumaa san irratti hin jiru ammoo ammoo bakka si ilaallaayee an numaan hime amma numaan hime isinittiin hime ayyee Abdul Majid akkiniin jee qubee dabalataa dubbachiiftuu arabaa fi o jaaruudhaaf dubbachiiftuu qubee afaan arabaa tan dubbifamaa qubee 28 keessa jirtu keessaa sadeen kun dubbachiiftuu jennee san keessaa tanaa fi tanarra suknaa keenyeeti dubbachiiftuu fi o uumna saniin jee garuu qubee san godhuudhaan duratti seera suknaa laalla ayyee suknaa laalla ayyee inshaallah yoo fataarra keenyamu yoo kisraarra keenyamu yoo dummaarra keenyamu bakka si ilaalla ayyee amma walii galle inshaallah tanaaniif hin rakkina booda fakkeenya suknaatii wajjiin hogguu laallee bal'inaan na durri daleeydan jeeti yaasa ayyee egaa suknaa tayyennuun tana suknaa tana dubbifamaa qubee afaan arabaa 28 osoon sadiirraa isinne 25 dubbifamaan qubee arabaa 28 irraa sadii guurrisne alif waawii fi yaa guurrisne baataa saajim ilaanqa arkanna kanaafuu jara kana gubbaa suknaa keenya ilaalla ayyee na hordofuu jirtanii isa qalbiin na hordofuu jirtanii yoo na hordofuu jiraattan takka barreessaa takka barreessaa yoo na hordofuu jiraattan ammarraa eegalti dubbiin maashaallah dubbiin arrarraa eegallee dubbiin taajaa'ibaati qalbiin hordofuu qabdan arrarraa eegallee waalaikum salaam namni amma dhuftan seenaa ayyee egaa seera suknaa keessatti qubeen dubbifamaa gubbaarra qubee dubbifamaa hafedhe haa ta'u
qubee dubbifamaa hafedhe haa ta'u gubbaarra yoo sukunaa keenye sagaleen ammaaf hiikni isaa sagaleen hin dabartu jechuudha. Hiikansaa qubee dubbifamaa arabaa hafedhe gubbaa yoo sukunaa keenye qubee dubbifamaa arabaa hafedhe gubbaa yoo sukunaa keenye maali dhaamsinni dabarsu maali? Dhaamsinni dabarsu sagaleen asii achi hin dabartu jechuudha. Asitti keellaa qollofamne jechuudha. Ifa ni agartan. Qubee arabaa taffedhe haa taatu dubbifamaa dubbachiiftu gubbaa miti. Dubbifamaan arabaa 25 jennee alif waawii fi yaa ala taffedhe gubbaa yoo qubeen feete jiraatte qubee feete gubbaa dubbifamaa san gubbaa yoo sukunaan jiraatte sagaleen achi booda hin dabartu jechuudha. Fakkeenyaaf ba hajoo kana yoo fudhanne baadha silaa kophaa isaatti sukunaa yoo qabaatte jennaan ni huuna kana nu kanniti. Kun ni agartaniisa baan sukunaa gubbaarraa qabdi. Maal jennaan jenna malee baa jennee baasnu hin jennu jennee ukkaamsineef. Yinisaa asitti eeguu laallu qulfi yookaan sukunaan ogguu qubee dubbifamaa gubbaan dhufte qubeen sunaan gubbaan jirtu san dubbachiiftuu miti dubbifamaa yoo ta'e sagalee hin qabu ni ukkaamsine jechuudha. Jenna malee baan jennu walii gallaa itti jenna ammaas qollofuu jechuudha. Dubbifamaa arabaa yoo sukunaa gubbaa qabaatte bikka jirtutti qabnee taa'uuni jechuudha. Sagaleen baasu jenna hin baasu jenna malee jaa jee juu hin jennu. Ifa walii galu jirra. Qubeen arabaa dubbifamaa fedhe gubbaan dubbachiiftu sadeenii ala alif waaw yaa ala alif waawii fi yaa ala yoo dhufte wanni sagaleen isii hin dabartu jechuudha. Dubbifamaan kun jenna malee jennee ukkaamsinee hambisna malee daan jennuun deen jennuun duun jennuun akka biraan jennuun. Hiikni jalqaba ammaan tana sukunaan asin laallu qulfii jechuudha. Hidha dubbifamaa ifaa waniin ijoo jiru isinii galu jiraansa yaa rabbi galchiif gaa nan dibanii yaa tokkicha galchiif. Maashaallah. Waalaikum salaam namni amma dhuftan dhiyaadha. Qubeen arabaa keessaa 25 keessaa waan sadeen hin ta'in inshallah ni bartan. Qalbiin na jala deemnaan rabbiin isin haa laaffisu inshallah ni bartan. Ayyee qubee arabaa dubbifamaa 25 waaw alifii fi yaa ala yoo gubbaarraan sukunaan dhufte qubeen dubbifamaan 25 san sagaleen isaa achiin dabartu jechuudha. Ni qollofna jechuudha. Yoo ghiin gubbaan dhuftees jennee qabna. Yoo laam gubbaan dhuftees jenna malee laan jennuun walii gallee hayyee hin ceetu jechuudha. Yookaan sukunaan amma laallu kun sagaleen dubbifamaa achi hin dabartu jechuun kan hayyee ni ilaalla inshallah ammaan tana bal'inaan. Egaa fataa wajjin finneeti kisraa wajjinis finnee dummaa wajjin finnee sagalee isaanii ni ceete moo hin ceetuu laalla. Kana keessa seera sukunaa tokkoffaa barree jirra afuriin nu hafaa afur bakka isaan laalla. Seera sukunaa bakka isaan laalla
ammaaf seera sukunaa tokkoffaadha kun. Seera sukunaa tokkoffaadha. Seera barreeffama Arabaa keessatti. Binti Asrii saawwamu ammaa akka ammaa tana deemti sagantaan wuyyuu galgaluu. Hayyee eegaa waa'ee sukunaa qabxii ammaaf akkana qabanne. Eegaa sukunaan fataa hojii yoo dhufte, kisraa hojii yoo dhufte, dummaa hojii yoo dhufte. Dubbifamaan egaa waniin jechuu deemu seerri isaa dubbifamaan fakkeenyaaf kuni dubbifamaa Arabaatii sukunaa gubbaan jira. Kuni dubbachiiftuu Arabaa gabaabduudha. Hamzaan dubbifamaadha malee dubbachiiftuu miti. Qubee Arabaa keessaa Hamzaan bakka bu'aa aliifi yookaan aliif Hamzaa kan jennuun kun bakka bu'aa aliifi hojii yoo jiraatte isinis hojii qabduu jira bakka siin laal. Ammoo isin mataasii sagalee aa jettu nuun kannitu. Dubbifamaa keessa ramadamtu kophaasii. Yoo aliifi hojii dhufte seera isin qabduu jira seera bakka siin laal. Hayyee fataan dubbifamaa Arabaa gama duraatiin hogguun jiru Arabiffatti duraan jechuun mirgarraa kara bitaa barreessina laallee jira jalqaba. Qubee Arabaa mirgarraa gama bitaachaa barreessina. Fataan tun yoo wanti tuttuqaan sadeen kun dubbifamaa fi dubbachiistuu waan fedhe bakka bu'a. Ammaaf waan san hin qabnu. Sukunaa laaluu jira. Waan fedhe asiin jira waan san hin beene 28 walaa qubee 28 keessaa tafeetetta. Amma immoo qubeen sukunaa fi fataa waliin laaluu deemna. Hamzaan tun dubbifamaadhaan jee dubbachiiftuu miti. Aliif dhaabaa sanii dubbachiiftuudha malee Hamzaan kophaasitti dubbifamaadha. Sukunaan Hamzaa gubbaan jirti. Fataan kophaasii qubee biraa yoo jirti. Akkitti dubbisnu kanneen sagalee ukkaamamte qollofamtee jira tana bakka siin laal. Fataan dubbachiiftuu A tana nuu kanniti. Fataan dubbachiiftuu A nuu kanniti. Waliigalee tuni sagaleen qabdu. Aan jennuun baalaalla umurayyaan sii gala barreeffama koomentii barreessuu dhiisaa siif yaasi wanti feenaatiillee narra jabaatteensaa barreeffama hogguun gaafadhe qofa gaaffiin gaafadheef irratti hirmaachuudhaaf barreessitan. Kanaafuu nama salaamtaa jees jalaa deebistan. Barreeffama maalayaanii akka amma dura babarreessitanii san dhiisaa obboleeyyan kiyya. Egaa osoo barreeffama jala deemtaniiti darsiin isin dabartii akkan dogongorre. Kanaa achi qalbiidhaan akkan hordoftaniin fedha. Asii achi hayyee waliigallee kanaafuu yoo qalbiin na hordoftan wanni jabeenyaan jirtu. Waan hin jee nama salaamtaa jee jalaa deebisaa koomentii irratti akka kan biraa gaaffii wayin isin gaafadheef deebisaa barreessaa. Sanii ala koomentii irratti qalbii teessan hin xiyyeeffachiisina. Yoo koomentii irratti xiyyeeffannaa kennitan waa hedduu isin jalaa dabraa irra deebi'ee guyyattanaan irra deebi'u. Haalli raawwate feenaatiin umurayyaan isii gata akkasii gootuu deemti beeytee ittiin fayyadamin jalan deemin feenaatiin tasiitiif haaree qoochu jirti si dabruuf deemti. Hayyee akkasii haa harfiin qubeen tun amma asii achi qalbiyoon hordoftan isinittiin jabaatu. Qubeen fataa dubbachiiftuun Arabaa gabaabduun fataan tun maal bakka buuti? A bakka buuti. Akka afaan Arabaatti duraan jechuun mirga irraa gara bitaa waan ta'e jecha fataata qabdu gama mirgaatti yoo jiraatte fataan tun eenyu bakka bu'a? A bakka bu'a. Sagalee gabaabduu qubee afaan Oromoo A hojii wal fakkaatti jenna. Baan tun ammoo baan sukunaa qabdi. Akka Arabaatti lammaffaa jirti.
baan sukunaa qabdi. Ammoo hara bitaachaa jirti. Baan akka qubee afaan Oromootti guuqeenye lamada gama mirgaa bitaarraa gama mirgaa jirti. Hayyee yeroo hundaa yooniin fataa siin kaa'e dubbachiiftuun gamanaan jirti jechuudha. Walitti dhiyaatan fataa fi dubbachiiftuun qubee afaan Oromoo walitti dhiyaatti. Kisraalleen akkasii dummaanis akkasii. Dubbifama Arabaa baan sukunaa qabaa. Akkam jennee dubbisna? Ab jennee dubbisna. Waalaikum salaam waliif jirra. Eessaarra walaajii siyaamsi isaa ammaa irra dhuftee meerra? Ab waliin hin jiru jiru isiniif fataa jira qubee asiin qabnu qubee Arabaa asiin qabnu garuu baa gubbaa suknaa jira fataa fi suknaa waliin laalu jira beeytanii fataa wajji yoo suknaan dhufte akkamit sagalee akkam nuu kanniti san laalu jira eewwa ab jennaan ab bee hin jennu ayyee guutubin ab jaamee sagalee teessaniiniif bira jaa. Binti abdii maal taate? Maal jette binti abdii teenya? Ab waalaikum salaam nama dhufte ndee addaa. Ab eegaa taa'umsi qubee Arabaa kun waysi yaadachiisaatiin deema. Isiniin gaafadhaa barreeffamaan naa deebistan booda asuma irrattu. Taa'umsi dubbachiiftuu duraan jira dubbifamaan boodaan jirti. Fataan duraan jirti suknaa qubee suknaa qabdu jenne. Ab akkana dubbisna. Ammoo waan nama dura laalle yoo qubeen Arabaa dubbifamaan baan fataan tun as gubbaarraan jiraattee kun jiraachuu baate maaltu dura ba'a? Baan dura dhufeeti baa fataa ba jenneemi baan dura beeti aan boodaan dhuftee baa jennaan faallasaniiti naa hubaddaa. Yoo dubbifamaa Arabaa gubbaan fataan jiraatte dubbifamaan keenya qubee afaan Oromoo duraan dhufee dubbachiiftuun boodaan dhufte yoo fataan gubbaa jiraatte maal gubbaa? Dubbifamaa Arabaa gubbaan fataa yoo jiraatte fakkeenyaaf baa gubbaa yoo fataa jiraatte baa fataa baa jennaan faallaa kanaati rivers gargalchaadha. Ammoo fataan kophaasii qubee feeterra jirti ganaa bikkasii ilaallaa fataan qubee biraarra jirti ammoo baa gubbaa suknaa jira akkitti yaamnu ab akkan tokko godhe bikka tanaas ab jau jirtanii ab yoo fataa gubbaa qabaatte baantu yoo suknaa qabaachuu baattee bikka suknaan kun fataan jiraate ba jennaan baa fataa ba yoo suknaa qabaachuu baattee fataan as gubbaarraan jiraate baa fataa ba jennaan laalle jira. Ammoo fataan kopha jirti qubee biraatu asin jiraan jee amma qubeen sanii mul'attu nuuf ni jirti ammoo tokko tuqaan afreen tun qubee bakka bu'aa qubee asin jira jechuudha. Yoo qubee dubbifamaa gubbaan suknaan jiraattee fataan duraan jiraatte sagaleen qubeen dubbifamaa kun nu kennitu hin dabru hin cawu sagaleen ceene. Kanaafuu ab jennaan. Yaa Rabbi laaffisiif gaa. Ara ulfaachuun mala. Inshaallah irra deebinee inshaallah boruu iftaan akka makaarija luruufi irra deebinee hubattan sanitti irra deebi'ee isinii galcha. Umaa rakkoon hin jirtu. Qalbumaan na deemaa na hordofaa. Hanqa isin nuu gale jettanii ilillee olartanitti irraan isinii deddeebi'ayyee guyyaa hanqa fedhellee haa ta'u guyyaa kudhanillee haa ta'u abshirumaa. Maaliif waan bu'aa qabuuf deemnaa akka sammuu qabattaniifin deema akka qaceellotti hanqa isinii galuu biran taru. Abshirumaa isin abdiin kutina yaa Rabbii nuu galchijaa Rabbiin isinii galchaa inshaallah. Ayyee egaa seera isaa hogguu ni mutti qosin ulfaachuun mala jeetiin
yaade egaa seera isaatti qubee fedheetu asiin jira bikka sarara diimaa kana qubee fedhee haa jiraatu fetu haanaa waan fedhee haa jiraatu san bakka siin laal ammoo fataan yoo dubbifamaa arabaa gama duraatiin duroogguu jennee karaa mirgaarraa eegallaa ta arabaa dubbifamaa gubbaan fataa yoo dhuftee dubbachiif dhiifamaa dubbachiiftu haa ta'u dubbifamaa haa ta'u gama duraatiin fataa yoo dhuftee dubbifamaan arabaa 25 keessaa takka yoo suknaan gubbaan dhufte sagaleen dubbifamaa kana achi hin ceetu achirra dhaabbatti jechuun kana suknaan asii kun kanaafuu fataa hojiin suknaan dubbifamaa arabaa baa hojii dhufee ab jennaan hin ceesisnu irraan deebi'a hin ceesisnu waan irree hujee suknaan yoo dubbifamaa gubbaan dhuftee dubbachiiftuun arabaa sadeen keessaa tokko fataa yoo fudhannee fataa yoo duraan jiraattee dubbifamaa arabaa 25 keessaa fakkeenya baa fudhannee baa gubbaan suknaa jire jenne kanaafuu fataan kun aa kana bakka bu'ee na qalbisaa fataan tun aa kana bakka buute akkama dura ilaalletti fataa yookaan asbaan tajennuun gubbaarraan bareeffamti jenne hayyee dubbifamaa arabaa keessaa baa fudhannee baa gubbaa suknaatu jira baa gubbaa suknaatu jira kanaafuu ni ukkaamsiti akka maqaasiitti ba jennee dur yaamne osoo hin ta'in sagalee isii tan dur laallesan sagaleen bikka tanaa baati jennee kan laallesan goona takkaa'u qubeen dubbifamaa arabaa baan kun ichi hin cawu jechuudha sagalee biraa hin qabu ni qollofa jechuudha hayyee maal jennee yaamna ab tun tanaa bakka bu'ee kiriis yoo goone baan suknaa qabdu ta'u cufamtu tana ta'a hayyee dubbachiiftuu ida'uu dubbifamaa jechuudha seeraa qubee afaan oromootti akka laalletti fataa fi suknaa walii yoo dhufte dubbachiistuu ida'uu dubbifama jechuu akka qubee afaan oromoo laalaatu jirretti sagantaa qubee afaan oromoo irratti kanaafuu ab hayyee lallabe gaammaan tana Fooziyaa sintarreemuu amma keessa jira hayyee tanaas seera isaa laallee jira fi seera isaa amma booda isiniifiin jaa isiniin gaafachuu taasi fataan dubbachiiftuu dubbifamaa duraan ta'a jenne fataa jechuun gizee hunda fataa yoo gubbaan dhufte takkitti tana duraan qabna dubbifamaa 25 keessaa takka suknaa yoo gubbaan dhufte ni ukkaamsinaa taata jennuun tun boodaan jiru ukkaamsina hayyee kanaafuu kana maal jennee yaamna hayyee fataa saakin jennaan egaa dur takka hogguu laallu alif fataa nun saakin an baa fataa nun saakin ban taa fataa nun saakin tan jennee qaraanami akkasitti osoo hin ta'in amma seera isaa barannee akkasitti fuuldura dubbisan jechuufi seera isaa isin barsiisuu jira kanaafuu fataa baa saakin ab fataa baasakin ab fataa baasakin ab fataa baasakin ab waniin ab jiru hurful qalqalaa jaamtii tanas ogguu bakka sii ta'anii laalla ab jara amma tokko kan vaayibireet hidhii vaayibireetii fi vaayibireet gizee fataa fi maarree san bakka sii laalla hurful qalqalaa hayyee booda turtee dhufte inshallah siif gala waliif jirra qalbiin na hordofi amma dura siin galiin amma booda fooyyeffachaa deemta waliif jira na hordofi hayyee ab jenneen fataa baasakin ab nasba
baasakin akka biraatti namni gorus ni jira kitti an akkasitti hin beeku akkan itti beekuttiin isinitti hima ayyee fata taasakin at fata taasakin at fata taasakin at taan sukunaa qabdi jechuuf fata saakin as fata saakin as fataan abba kabu'a tuni ni qollofamti jenneen ayyee fata jimsaakin aj fata jimsaakin aj waliif jirra akkitti duraatti beektu fakkeenyaaf yoo wow asiin dhufe wow fata jimsaakin waj jettaami wow fata jimsaakin waj yookaan wow nasba jimsaakin waj namni biraa wow fata jee akkasii kwaamsu jiraan akkasitti hin beeku wow fakkeenya wow yoo asiin jiran wow fata jimsaakin waj oguu jettee wow asiin jirtu san as fidde jechuudha wow yoo asiin jiraatte wow tu yoo asiin jiraatte fataa qabaatte waj yoo jenne w akka ingiliffaa qubee afaan oromoo waatu asiin jira waj jennee dubbisna amma immoo qubeen hin jirtu dubbifamaas ta'e dubbachiiftu asiif hin jirtu imagine yaadaan qubee jira qubee tafeetee jira jennu dubbifamaan qubeen takka yoo asiin jiraatte waan asiin jiru san walii jennee yaadaan biraa haquu qabna kanaafuu ammoo inni ilaalu jiru sukunaa ilaalu jira sukunaa jalqaba fata jimsaakin aj jennee yaamna ayyee fata haasakin fata haasakin fata haasakin egaa ifaansaa waliif jira inshallah mati kosii fooyyaayeeti yaada akka imma yaadaan qubee itti uumaati oguu sagalee gootan biraa haasaa yaadumaan amma immoo booda gizee bekkasii ilaalla qubee itti hunda itti uumne ayyee fata haasakin fataan tanaa bakka boo jennee haan tana fata haasakin fata haasakin hawwii abdalla maal taate shabaqa si dide moo sii galuu didde yoo sii galuu dide katee inshallah hanqa isinii galutti irraan deddeebi'amaa rakkoon qabu arraaf jalqabaa ta'u ayyee fata haasakin nasba haasakin nasba haasakin ayyee fataan jettanu nasbaan jettanu makii daarikii jirta hawwi umaa sii gala ammoo jalqabaaf qalbiin naaf hin galu jettee yoo sifitti himte ilaa umrii teetti siif hin galu naaf hin galu abbaan fedhe waan kana hin beeku yoo jette akkasumatti ilaa umrii tee hin beeyin inshallah naaf gala rabbi naa laaffis yoo qalbiidhaan jala deem siif gala naa galuu dide yoo jettu taate ilaa umrii tee siif hin galu wallaahi yeroo tee bilaash firraa gubda sammuu tee amansiistee jirta kanaan galuuf itti himte kanaafuu yeroo tee firraa naan galu yoo jette waan biraa dalagi yakkaa'u bikka deemi waan dalagatu dalagadhu yeroo tee firraa gubu jirta sammuun tee hin galuu waan fudhatte jecha siif hin galuu yeroo sirraa nyaatini kanaafuu ifiis hin dararin yoo siin galle siif hin galle ammar siimutti hin jira hanqa isinii galutti irraan isinii deddeebi'aa fedhu guyyaa 10tti illee isinii haa galu qalbii naa kannaa jalqabaa wanni takka hamma jalqabaati yoo hordofte akka reefuutti kanaafuu
akka akkasin taane wanni isiniin jiru sanii hayyee saanti yaldhumuuf daqiiqaa muraasaatu hafe hayyee fata saakin hayyee itti dhiisa akhii fi bakii isinirraa dhiise eegaa wanni hin beeyne naman beeytuu jaanii sirriidha nama wallaalti nama garagalti kanaafuu qalbiidhaan na hordofaa ammaaf jalqaba waan ta'eef jecha isuma tanaa'u seerasii takka jennee baruun gaariidha akkaataa sii barreeffamaa fi maarree boodatti seenna inshaallah hanqa kun isinii galuu irra deebi'eetiin isinii himaa yoo guyyaa 50 illee isinii gale isiniif hanqa isinii galuu dhibbootan jedhu irran kutu wanniin taa'ee yeroo tiif irraa gubu jiruuf akka isinii galuufi hayyee isiniif gala inshaallah walii gallee isiniif hin galu anuu waan jabaatuniin beeka egaa wanni nama jabaatu fi wanni nama laaffatu fakkeenyaaf wanni takka hogguu namaaf himtu yoo atuma waa himu kanaa'u takkaa'u nama waa himutti ifa isaaf ta'e isa gammachiise wanni san nama biraatiifis galee fudhachuu qaba kun seera uumamaati yoo wanni ati himtu osuma himu jirtu atilleen xiqqoo girrisi jee yookaan wallaalaaf osoo hin ta'in nama kanaaf gale moo hin galle bikka tanatti itti jabeessee moo jettee yoo shakkiin si keessa dhufte nama saniif hin gallee irra deebii jechuudha. Gaaffii maal qabda? Hayyeehumaa saantii waan geesse jecha namni gaaffiin qaba jette gaafadhu uumaa boruu irra deebinaa jalarraa irra deebinaa boruu inshaallah yoo barbaachisaa ta'e sagantaa lamaan qabaa boruu arbaadhaami jalqaba irratti sa'a 12 akka lakkoofsa sa'a teenyaa makribaa fi shaayii duyti irratti gaaffii gaafadhumee MD walaabuu gaaffiin qaba jette gaafadhu gaaffii barnoota arraa irratti gaaffii biraan qeebalu gaaffii fatwaa yoo qabaatte sheekan warfaa jira kanaafuu inshaallah yoo barbaachisaa ta'e akkasii waliif jirra akkanaa bar qalbii na hojii jiraannaan abbaa fedhetti hin jabaatu inshaallah MD gaaffii maal qabda ayyee daqiiqaan tiyya geessee jirti namni harafuu deemu jira inni dhaabaabshir inshaallah ayyee boruu irra deebina irraan deebi'a yoo barbaachisaa ta'e sagantaa tiyyatan aqiidaatti isiniif dabarsuun mala barreesseetiin isiniif barreessaa yoo barbaachisaa ta'e ayyee barreeffama peejii teenya irratti gallakkifamu gizeen barreeffamaa yoo barbaachisaa ta'e yoo ni achi barreessee hordofaatii gizeen seenaa ani tokkoffaa irratti hin jiru ani maarri irratti hin jiru ayyee egaa viidiyoo ammaan tanaa kana buusadhaatii irra deddeebi'a boru na dura fiidaniiu MW gaaffii ta'e nagarreen inshaallah walumaanuu raa jiraachisuu akkaan gabbaramaan rabbii qofaayyee maashaallah sa'aatii akka lakkoofsa biyya teenyaatti galgala irraa sa'a takkaa fi rubuu egaa namuu lakkoofsa sa'a biyya teenyaatii fi biyya jirtanii walitti madaalaatii laalladdaa viidiyoon ni jira viidiyoo waan jiru jecha darsii waan viidiyoodhaan taa'u jirtu jecha irra deebi'aa booda nan marina egaa hedduu Sheekh Anwarii fi ana sagantaa gisee dabarsan sagantaa fatwaa xiqqoo wanni sammuu na nyaatu wanniin akka hin taane barbaadu gaaffii ammada gaafatanii irra deebi'anii gaafumammaa namni gaafate fatwaa irratti gaaffii san deebi'anii gaafatan sheniinis numa deebisaaf egaan akkas hin beeku yeroo namarraa nyaachuu taati
gaaffiin gaafatamtee jirtu yoo darsiin dabartee jirtu viidiyoo waan jiru jecha irra deebi'aa ilaala yeroo qusachuudhaaf ammoo barnoota kana ayyee gaaffii teetiin ilaalladha barnoota kana meegaa viidiyoo amma wanti irra naa deebisuu didee koompiyuutarri wanti koompiyuutara irraa ilaalagaa wanti irra naa deebisuu didee zigaal gootii argise gisee moobaayil tiyyatunis sumarratti haa oltu jee mee usaasi gaaffii teetii ilaalladha MW ayyee MW MD gaaffii ati na barreessitee ilaalladha ishii sagantaa maal jettee gaaffii sanii ilaalladhaa abshiraa mee hundi kutti hariyoo fete isummaan sagantaa gaafa waay koppii godhi pasti godhi mee usaasi way takkana qabatte na jalaa kutte gaaffii takkana qabatte MD mee maal jettee koppii pasti godhi haa boreessiti yookaan boreessiti Egaa Faayoo Jaafar qubeen hin buusa ammoo seeruma bichaa goona malee ganaa qubee bakka buusnee ilaaluu teenya amma seera qofaan godhee humaa rakkoon qabu ayyee MD maqaa kee harkadee ayyee barnoota kana har'a moo duraanii itti jirtan egaa deebisaan barnoota kana amma qofa osoo hin ta'in duraanis itti jirra turre lakkoofsa 29 immoo 30 boofotoon jenne viidiyoon jeefi boofotoon jenne footoo alaal kun viidiyoon jeefi ayyee egaa viidiyoo peejii gaaddisa islaamaa keessa peejii gaaddisa islaamaarra viidiyoon akkana jira kutaa takkarraa eegalee ilaanqa kutaa 29ti. Kutaa takkarraa eegalee ilaanqa kutaa 29 deemu jira. Darsiin sagantaan dhiirtii kanaafuu viidiyoo keessa deebii ilaalii kunoo viidiyoo as keessa dila kanaa jira. As keessa deebii tartiibaan hordofi yoo har'an eegallee sagantaan ta turte sagantaan taqaa cooyte akkasii maashaallaa deebisaas deebiteen isaa sila akka khiyyaa hayyee adi akkaan wanni nin godhu isiniif ga'oo peejii gaaddisa islaamaa folooyingii yookaan laayikiin godhin laayikii gootaniin jiraanne Usmaa'eel Alishoo irratti hogguun sagantaa gaddiisu akka isiniif dhufu fireendii san irratti ad godhaa koonfirmiin isin godha guyyaa meeqatti nama kuma meeqa seenee cufamuuf deemaan isaa wallee Usmaa'eel Alishoo lamaa jira lameenuu footoo takka qaba nama shawwaduufiin akkas godhe ayyee lachuu isin numa ad godha warri akka sagantaan isiniif hin dhufin maashaallah miidi Muhammad walaabummaa ayyee inshaallah arraaf adda baanaqa kamugu jiru jiraansaa eegaa sagantaan sa'a tana dura daqiiqaa 30tti eegaltee ammaan tana dhumtee jirti inshaallah sagantaa boruutii walitti diina yoo rabbi